milkoomuudhaaf fi jireenya baalaansii ta'e jiraachuudhaaf gaaffiin of gaafachuu qabnu bu'uurarraa maal seetan milkoomuudhaaf gaaffiin of gaafachuu qabnu tokkoffaa ani eenyu kan jedhu ani eenyu who am I gaaffii kana of gaafachuu barbaachisan personality eenyummaa keessan maalummaa keessan amala keessan eenyummaa keessan hin beekne taane milkoomuun baay'ee ulfaataadha kanaaf wanti barbaachisu maala ani eenyu kan jedhu gaafachuun barbaachisaadha namoota biraatiin namoonni biraa akka eenyummaa keenya nutti himan eegnu namoonni biraa akka amala keenya nutti himan eegnu namoota biraatirraa eegna maalummaa keenya kan beeku nu qofadha anatu eenyummaa koo beeka keessa koo kan beeku jettanii to'ii gaaffii akkasii of qorachuu of dhaggeeffachuun milkoomina daandii milkoominaa irraa akka deemtas hin taasisan of beekuun who am I lammaffaa maalifan as jira kan jedhu why am I here in this world maalifan dachee kana dhufe kaayyoodhaa dhufte sadaffaa maal hojjechuun danda'a dhuftee jirta dachee what can I do maal hojjechuun danda'a you have to know your potential dandeettii kee beekuu qabda dandeettiin koo maal jettee tooyi hubachuu yeroo hunda of dhaggeeffachuu barbaachisaadha arfaffaa namoota abjuu keeti abjuu qabda waan ta'eef kaayyoo qabda waan ta'eef abjuu kee kana dura namoota hojjetu beekuu barbaadu isaan booda daandii inni irra deemee yookaaniif qaamanii argatte qaaman dubbisuu hin taane taanaan immoo seenaa isaa dubbisuu akkamitti milkoomu akkamitti jireenya akkanaa jiraachuu akka danda'e namoota baay'ee sin fakkaatu abjuu keessa waliin wal fakkaatu gaafachuu fi sarchi gochuun kanadha namoonni baay'ee akkaasiif fakkeenyaaf Neelsan Maandeellaa kan ta'aa jirte Neelsan Maandeellaa waggaa 27 mana hidhaa keessa ture isaa booda beektoo Saawuz Afrikaa bilisa taasise sirna apartaayidii diiguudhaan akka Neelsan Maandeellaan ta'a seenaa isaa dubbisuu barbaachisaa qaama hin argattu yoo ta'e seenaa isaa dubbisuun barbaachisaa namoota kamiyyuu haa ta'u biileenara addunyaarraa baay'ee atileetii ta'uudhaaf eenyu seenaa eenyu ilaaluu qabde dubbisuu qabde eenyu argachuu qabde kanaafuu abjuu ati qabdu sanatti kan milkaa'e eenyudha isa adda baafachuun barbaachisaadha kanaan booda gara jireenya keessan milkoominatti kan deemtan jechuudha bu'uurarraa kan gaaffii of gaafachuun barbaachisaadha jechuudha namoonni baay'een gaaffii kana ofiif dhiyeessan of gaafachuus hin barbaadan namoonni yoo ba'an boboo galan hin galu yoo nyaatanii nyaatu dhugan hin dhuguu akkuma barbaadetti jiraatu jechuudha kana keessaa ba'uun barbaachisaadha waan akkanaa yaaduu eegalte maaltu dhufa seetan sodaan isinitti dhufuu danda'a namoonni baay'een maal konfarti zoonii keessa jira qaxanaa mijaa keessa jiraachuu barbaadu qaxanaa mijaa keessa jiraachuun immoo baay'ee ulfaatadha really baay'ee ulfaatadha akkuma dhuftetti jiraachuun jireenya bu'aadha wanta hojjechuu qabda sodaadhaan guutamuu fiirdoo gara qaxanaa mijaarraa nan jijjiiramu jettee ture yoo yaadde milkaa'uudhaaf yoo kaate hin sodaatu kana keessaa ba'uun qaba amma yoomittanani kanuma qabadhee tootaa bakka kana maafan kana hojjedhu biizinasii kana maafan hin hojjedhu maafan hin baranne maafan jireenya kun jijjiirra jettanii torii yaadoo gaa'ee galtan sodaatu isinitti dhaga'ama hin kassaartaa namni sitti kolfaa waan baay'ee isin jedha keessi keessan sinuma walmeedhaa jecha sin mooksa kanaaf fiirdoon yeroo baay'ee ofitti amanamummaa akka isin qabaan isin taasisa ofitti amanamummaa akka hin qabne isin taasisa nattaaf jettu eegaltanii ture jecha wanti kun osoo nattafee wayya jettu namoota biraatiin affeektirii taatu yaada namoota biraa barbaaddu waan akkana hojjechuun barbaade barre hiriyaa qabu maal gochuun danda'a jetteetu namoota gaafatu dhiisi isin jechuu danda'a hin ulfaatu isin jechuu danda'a kanaaf waan akkasii osoo keessaa baatanii to'ii gara learning zoonitti seenuu qabdu barachuu qabdu akkamitti milkoomuu akka danda'u maal gochuu yoo maal hojjetedha yoo maal qabaadheedha kan jijjiirama ofirratti fiduu danda'u jettanii to'ii learning zoonii keessa seenuu barbaachisaadha jechuudha. Waan baay'eedhaan chaalenjoota adda addaa wajjin diilii gochuu because chaalenjii isin ebadan rakkinni yoomiyyuu nafu amma barbaadda rakkinni yoomiyyuu nafu garuu jijjiiramuudhaaf reedii ta'uu barbaachisaadha.
reedii ta'uu barachuu, hubachuu, namoota garaagaraa dubbisuu, namoota akkanaa itti kana dura milkaan gaafachuu, seenaa isaanii dubbisuu ni danda'amu. Lafni zoonii jedhamu kun. Isaan booda gara biroo zoonitti seentu jechaadha. Gara guddinaatti zoonii guddinaa yookaan qaxanaa guddinaa keessa seentu. Yeroo isaan wanti si sodaachisu homtuun jiru maadhaa? Kaayyoo keessanitti seenaa jirtu jechuudha. Kaayyoo keessan galmaan ga'uudhaaf kaachaa jirtu waan ta'eef. Kaayyoo keessan galmaan ga'uudhaaf immoo wanti gochuu qabdan hunda gochuu qabu. Wanti nuyi sodaachisu tokko illee hin jiru. Kaayyoodhaaf dhalattan, kaayyoo saniif jiraadha. Isaan irrattis hojjedha. Ni milkooftu, itti ni milkooftu. Haala sanii hojjetamedha. Jireenya keessan, jireenya milkii jiraadha jechuu kan danda'amu. Namni kamiyyuu dhugaan isinitti hima. Namni kamiyyuu kaayyoo qabaanne yoomii waan tokko jechuu hin danda'u. Kaayyoo barbaachisa. Kaayyoodhaaf dhaabbachuu, kaayyoo keessatti jiraachuu barbaachisaadha. Akkuma namoonni isinitti himanii tooyi gara barbaadan sin oofan osoo hin taane ani kaayyoon koo maalidha? Maal yoon hojjedhedha keessi koo kan na gammadu? Maal yoon hojjedhedha hojii na hojjechaa jirutti kan gammadu? Maal jibseetan? Namni hojii keessa isaa gammachiisu hojjetu hojii hin qabu jedha. Hojii fedhii kee qabdu yookaan hojii jaalattu hojjette taanaan ati hojii hin qabdu. That's all. Kanaaf hojjedhaa wanta keessa gurra keessanaa iyyu waan hojjechuu qabdan kaayyoo qabdan san galmaan ga'uuf abjuu qabdan galmaan ga'uuf abjuu keessan yeroo hunda yaaddanii tooyi galmaan ga'uudhaaf yeroo hunda irratti hojjechuu fi qaxanaa amma keessa jirtan kana beekuun barbaachisaadha. Gaaffilee of gaafachuu ani eenyu kan jedhu irraa kaatanii tooyi of gaafachuun barbaachisaadha. Sheerii fi koomentii sabiskiraayib gochuun irraa fatina. Thank you so much.